Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkam kana keessa ani obboleettiin keessan nagaa guuturraa faa qaba nageenya na bukkee turre isin birallee haa jiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kana faaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii kootti dabalama kan maatii koo turtan immoo hanga yoona yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaaladha. Har'a gaafii guddoo takka isin gaafachuuf dhufe mee naaf deebistu jedheen abdii qaba. Maalidha inni soo jettanii? Akkuma jalqabarratti argitan kana ilaalcha akkasii kana yookaas immoo wanti akka kanaa kun isinillee mudateera ammoo ana bichaadha. Namni waan kana yeroo hundaa waan akka kana isin mudatu ana qofa moo isin birallee hin jira. Innis maalidha yoo jettan? Akkuma argaa jirtan kana qophaa'ee nangalaa jedhee hundumaayyuu mijeeffadhee jechuudha. Kaza gaafa Itoophiyaadha silkii dawwaltanii waan tokko doolaarri dabalee jira. Doolaarri sirriitti dabalee achas hin deemini dhufini doolaarri dabalee raa hojjedhu waan jedhu jechuudha. Dhugaan isiniin jedha. Maaliif jennaani yeroo baay'ee jechuudha ni ilaala. Abdii kutattanii bakka nu gahee hin gallaa kana booda gallee biyya keenyatti akkas godhana jettanii kaayyeeffattu ittillee xiyyeeffattanii kaatu. Takka turtanii jechuudha sijjammar biyya keessaa jechuudha bara kana keessa namni kootuti Itoophiyaa akkas ta'e kana ta'e isin jedhu doolaarri dabalee hojjedhu kan isin jedhan malee jechuudha. Kanaaf anumtiyyuu gaafa ijoollee nasiifachii amma nagartanii odeeffannoo birriin dabalee jedhu. Asaawuma jalqaba kaataniif sana hin galla jettanii itti yaaddan sana oggoo achirra geessan inni nama jijjiirsisu maalidha inni dhugaan isin hin jedhaanii gizee tokko maalan jedha beektanii Itoophiyaa galee tanan paaspoortii kana nan guba malee aduun paaspoortii of harkaa qabu ani dhuguma nan taanatti fakkaatu sababbii isaas ijoollee baay'ee nan argaa hin hojjenna jedhanii galanii gaafa Itoophiyaa gaanii ji'a lama wayi torbee lama ji'a tokko kana ta'anii yaada jijjiiranii as deebanii jiru. Anuma wal qabatee jechuudha. Kanaaf obboleewwan koo meenatti hima kuni gaafii cimtuudha dhugaa isinii jedha. Namoonni baay'een na barreessa. Maaliif jennaani anuma qofatu ilaalcha akkasii kana qabamoo ilaalchinni kuni isin birallee jira. Maaliif jennaan dangalaa jedhee yaadaa hundumayyuu bakka haala mijeeffadhee qopheeffadheen kaa birrii dabalee jedhanii bakka qo'i takka xiqqoon itti dabalaa takka xiqqoon hojjedha takkan turaa akkasi. Waan akkasii osuma jennu itti dabalaa deemnaa jechuudha. Kanaaf ana biratti moo isin biratti bichaadha. Kuni deebisa tokkoffaa naaf deebisaanis hin jedha obboleewwan kiyya. Egaa haala Itoophiyaa keessa jiruun immoo wal qabatee jechuudha. Itoophiyaa keessa namni jira maal jechaa jiru beektu. Gaafa nuyi asitti jireenya nu gamtee hojii nutti baay'atee baay'ee ulfaataa jennee gaafa nuyi irraa sofnu maal jechaa jiranii. Osoo akka isin ta'e maal qaba osoo akka isin sanatti dhufee rakkadhee ejji gaariitis jeeraatis na laalee birrii qofa argadhe maal qaba isin hin qalladanii birrii quuftanii takkas jettanii warra jedhu faatu jira. Lammata mootu bara kana keessa osoo hagam ta'eeyyuu jechuudha ani hin beeku Itoophiyaa keessatti kana booda jireenyi gad deebi'ee jireenyi akka qofaa sanatti sirrateet gaafa nuti biyyaa baanu sana jechuudha. Isa bara 2010 bara 2011 sanatti hin deebi'anatti fakkaatu. Kanaaf waanuma argaa jirru guyyaatti yerootti cirraashii overidha kan inni dabalaa deemu. Kanaaf nuti garuu as teenye wanti nan sirriitti naa galee tokko maa inni beektu birrii dabaluu isaa laallaa birriin dabalaa jira hin hojjenna jenna garuu birriin haa dabalu. Birriin sun galee Itoophiyaa keessatti akka waa hojjechaa hin jirre baraa hin jirru nuyi sun hin galle maaliif jennaan birrii asii waddadu sana qofa agarra malee osoo birriin akkuma jalqaba yeroo dhufnuutti itti deebi'ee jireenya Itoophiyaa keessa akkuma bara 2011 sanatti deebi'ee isa turra filatamaadha isa turra caalaa waa xiqqoo fudhattanii galtaniitu waa baay'ee ittiin hojjechuu dandeessu jechuudha. Garuu bara kana keessa birriin hamma barbaadan hojjedha Itoophiyaatti galee waa tokko hojjetaa hin jiru sababbii isaas jireenyis akkasumatti achi akkasumatti overidha kan inni dabalaa jiru jechuudha. Kanaaf asii galee yoo jireenya achi gadi xiqqoo gadi aanaan taane faayidaa hin qabu. Nuyi garuu birriin dabalee itti dabala takka tureen boru galaa takka turee itti ftaan gal akkas jenna. Yeroo baay'ee jechuudha jireenya keenya irratti murteessina. Garuu mootu ani wanti yeroo baay'ee irra deddeebi'ee tooni amma reefu naa galaa jiru maaliif jennaani birriin dabalaa
jennee tastaa'uu ilaalla malee jireenya Itoophiyaa keessatti gadi bu'uu isaa yookaas immoo akka jireenyi isaa birriin asii fuunee galle suni akka kaleessa gadda yaannu sanatti akka nuuf hin taane hubataa hin jirru baay'een keenya anumaa wal qabatee jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa nuti asitti yoom gallee maatii keenya wajjin kofallaa yoom maatii keenya wajjin gallee guyyaa tokkorra guyyaa lama kofallee jireenya gammachuu jechuudha. Maaliif namni kan Itoophiyaa keessa jiru kanaaf inni Itoophiyaa keessa jiru obboleewwan keenya jechuudha. Inni isaan Itoophiyaa keessa jiranii maaltu nama gammachiisatti fakkaata qabaachuu qofa. Bakka eenyumaa olitti dureessa ta'uu qofatu nama gammachiisatti fakkaata. Nuti garuu namni ijji haadha ormaa jireenyi biyya ormaa nu gubee birrii isaan jedhan kanarra jireenya jedhan kanarra maaltu keessa keenyatti yeroo hunda hawwii ta'ee keessa keenyatti hafaa jira beektu. Yoomi nuti kan gallee maatii wajjiniin guyyuma tokkollee kofallee taphannee saatii gaarii yeroo gaarii dabarsinee toonii boqonnaa baay'ee miti. Guyyaa lamaaf yoomi nu kan boqonnaa aara galfii arganne waamicha tokko malee jechuudha. Maaliif jennaan dhugaan isinin jedhaani asitti yoo marra fillee jechuudha. Ijaanan cunuuffadha malee ammuma barriin banamee cufamoo barri sagalee balbalaa dhaga'u jechuudha. Bakka maaliin isin jedha baqqaama koo jechuudha foon kiiloo meeqanarraa qannasaa oola guyyaatti jechuudha. In cunuuffattu garuu hin raftan of gattanii jechuudha. Of dammaqaa rafuu akkasii jechuudha. Kanaaf yoomaan waan san narraa hafee Itoophiyaatti galee biyya kootti galee guyyaa tokko haadhaaf abbaa koo maatii koo wajjin akkan biraa ba'e sanatti galee guyyaa tokko isaan wajjin kolfee taphadhee gammadee yeroo koo dabarsaa jennee yaadna. Isa kana nutti kan yaaddoo guddaa nuti ta'u malee yaaddoo biraa hin qabnu amma jechuudha. Maaliif birrii agarree jirra. Birrii nama fakkeenyaaf hojjetamee birriin dhufee maal akka irra hin oolle faayidaan birrii maal akka ta'e gaafa qabdan ofii dhiistanii akka namaa jiraattan gaafa of harka qabdan abalumaan laan jedha. Nama kanan gargaarre nama kanaaf akkasiin goon namaaf jiraataa jirra malee ofiifi miti kan jiraataa jirru jechuudha. Garuu osoo kaleessa ta'e engadda ta'e gaafa biyya jirru sana osoo ta'e eenyumaafuu jiraataa hin jirru. Akkuma nama kamiyyuu jireenyuma isaan jiraatan walqixa isaaniiti kan jiraataa jiru jechuudha. Ammas immoo warri kaleessa gaafa nuti biraa dhufnu jiran suni jireenyi waddadeedhaaf waa tokko wanti isaan ta'an hin jiru jiraataatuma jiru kunoo. Kanaaf gaafa of harkaa qabdanii osoo ofii keessanii hin ta'in maal taatan beektu namaaf jiraachuu namaaf jiraanna jechuudha. Namaaf jiraanna akkas goonaa namaaf akkana goonaa akkana jenna osuma akkas jennu gaafa galiitii jala geenyee hin galla jennee bakka nu ga'e jennee kaanu sana abaluuf kana godhee gaafa jennee as garagarree harka keenya laallu harki keenya duwwaadha. Amma immoo harka duwwaan galaa takka turee tanaan waa hojjedhee xiqqootti dabaladhee galla jenneet immoo ammas immoo murtee ofumarratti murteessinaa jechuudha. Isinii galee kanuma keessa maal taanaa asitti umurii keenya illee dhabnaa. Akka namoota kaawwanii guyyaa tokko keessa guyyaa tokko kofallee taphannee lafa garaa keenya oollee uffannee bareennee osoo iddoo garaan keenya yaada hin ga'in maal ta'a deemna wantoota adda addaa bashitaadhaaf saaxilamaa oolla jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa wanti kuni already ana bira bichaa natti hin fakkaatu. Maaliif hiriyoota koo baay'een arga warra galanii gaabbanees deebi'an warra immoo asumaayyuu jechuudha itti qophaa'anii akkuma koo kana takka tureen immootu gala jedhanii toon immoo ka'umsa isaanii dhiisanii immoo ammas immoo tokko jedhanii duubatti deebi'an ijoollee hedduu ijoollee baay'een argaa jira. Kanaaf isin mudannoon akkanaa kun warri isin mudatee jiru komentii jalatti naa barreessadha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa osoo akkamti hojjetame osoo birriin hammam takkayyuu jechuudha birrii harkaan qabna jettanii birriin hin qabamu. Maaliif jennaani birriin maqumti isaayyuu birriidha. Maaliif waan isaa hin beekani dhugaa rabbiyaana hedduu gaafii nati taati. Kanaaf namoonni Itoophiyaa keessa jiranis haala jireenyaatiin wal qabate eenyumtuyyuu jireenya akkasii sanatti koottaa jiraadhaa as keessa jiraattan jedhanii namni jireenya isaanii sanatti nu yaamu hin jiru hin dhufina birriin dabalee hojjedhaa kasiin hin jedhan malee koottaatiin wajjin rakkadhaadhaa kasiin hin jedhan hin jiran jechuudha. Kanaaf walumaa galatti mudannoon akkanaa kuni ana bichaa deddeebi'ee mudata natti fakkaataa ture. Garuu amma yoon itti hubadhee obboleewwan kiyya irratti ilaalaa jiru. Walumaa galatti namni kamiyyuu jechuudha rakkataniiti jaalatanii kanas deebi'anii jedha galanii jechuudha. Egaa walumaa galatti waan hundarra jechuudha. Ani birrii caalaa waaqayyoo
nagaan nagalchee maatii nagaatti dhugaan isiniin jedha waan hundarra birriin hafee maatii nagaatti galtanii maatii keessan nagaan agartanii guyyaa tokko aara galfattanii ani beeku jireenyuma kaleessa waggaa 4-5 dura biraa dhufe sana osoo hin jiraadhee manatti fakkaatu akka gama kootti akka ilaalcha kootti jechuudha kun yaada kooti namoonni mootu faaldhaa kanaammoo yaada biraa qabdan hin jirtanii egaa obboleewwan kiyya kanaafi kuni hamma yoomititti maaliif jennaani hamma yoomititti akkasitti jiraattama hamma yoomitti akkasitti of somnee jiraanna hamma yoomititti akkasitti umurii keenya gola namaa keessatti finna waan jedhu gaafii nati taati ijoollee baay'ee ilaalamee fakkeenya jechuudha gubatanii galanii as baanii wanti isaan haasaa jiranii birrii keessan nama biran kaa'inaa birrii keessan abaluu biran ol kaawwatinaa maa haadhaaf abbaa keessan hin taane biran kaawwatinaa yoo isinii danda'ame immoo obbola maatii keessanuu hin gargaarina waan jedhantu caala jechuudha maaliif anama warri Itoophiyaa keessa jira sun birrii irra ol kaawwannee nu jalaa bal'eessanii jedhanii warra komatanii ittiin faradu rakkatan mee rakkoo keessa jiru birrii of harkatti argeenyumtuyyuu jechuudha osoo birrii akkasitti of harkatti ilaalutu birriin kun kan namaati agabuun biraa bulaa kan ankoodhu jedhee kan taa'u hin jiru bara kana keessa jechuudha maaliif rakkoodha ka rakkoo waa hedduu nama gooti rakkoo waa hedduu nama dalagsiiste jechuudha kanaaf ani isaanitti illee hin faradu warra akkas nu godhan birriin keenya nyaatamee akkana nu godhan jedhan sana isaanitti faradu walumaa galatti birriin haadhaaf abbaa keessaniin obbolaa keessaniin illee addaan nama kutti hiriyaa keessanii namoota jaalatta namoota hedduudhaan adda nama kutti waa'een birriitu jechuudha salphaa miti waa'een birrii jechuudha kanaaf kana keessatti ani akka filannoo kootti jireenyuma kaleessa dheengaddaa sana yoon deebi'ee jiraadhe maali jedhee murteessa jechuudha akka gama kootti jechuudha walumaa galatti murteessaan rabbiidha immoo kan nagaan biyya nu baase nagaan akka nu gashus immoo abdii rabbirraa qabna waaqayyo hunduma isaa danda'a egaa obboleewwan kiyya gaafiin tiyya har'aa xiqqoo taatee kaateetuma haasaa dheeraallee irratti dubbadhee jira gaafii kiyya kana immoo namoonni baay'een akka naa deebistan abdiin qaba hanga viidiyoo biraati walitti deemnutti turtii gaariin isiniin jedha baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja namoonni yaada babal'aa qabdan koomentii jala naaf kaa'a turtii gaariin isiniin jedha obboleewwan kiyya hunduma keenyayyuu waaqayyo nagaan biyya keenyatti nu haa galchu biyya keenyas rabbi nagaa nu godhe maatii keenyas nagaa nu godhe nus immoo nagaan biyyatti nu haa galchu hundi caalaan isa nagaa waan ta'eef jechuudha kanaaf yoon dogoggora dhiifama naa godhaan isiniin jedha turtii gaariin isiniin jedha